Maqaan nu bade dhugaa waan intaluun kun hojjettu mee haga dhumaatti ilaala. Dhugaa amanuun nama rakkisa jechuudha. Maali biyyi garamitti deemaa jira yaa fira banne asiira. Maali kana hundaa eessee sagalee gadi boolla maaltu jira nan bade wanti firiijitti hafee hin jiru yeroo maali kuni akkamitti baatte kana hundaa maal jechuudha maga kuni maqaa isaatiin naman garramtu moo gaa waaqayyo burcuqqoo matoo buufatte hoo safuu waan jedhan nama wallaachisa nagaan isin yaabee tordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti an nagaa kooti kan badee nama balleessaa jedhani maalumaaf maqaa nu nyaattu ijoolleen tokko dhugaa waaqa maalumaaf maqaa keenya nyaattu hin jedha muka jigeetti qottoon baay'atamoo maal jedhani shamarran biyya arabaa ittuu maqaan nu badeeraan caalu ammoo kaanuma gootanii dadhabdanii madaamota duukaallee akka nuti jiraachuu hin dandeenye nu gochaa jirtu walakkaan keessan jechuudha. Dhugaa hojii nama tokko gaafa ilaallu jechuudha. Namni sun mana namaa akka jiru hinuma irraanfata. Sinii gali miti. Hamma mana nama tokko jirtuutitti boquu gadi qabattee waa tokko gootee hojjechuun kee dirqama obboleetti kiyyamaa viidiyoo kana yoo dhageesseef jechuudha. Nyaadhu rakkoon qabu. Namni nyaatee hojjeta. Garuu haalli ati ittiin deemsisaa jirtu kuni akka hannas fakkaata. Bakki ati keessaa fuutee nyaattus garaa nama kuta. Maqaan dhugaa waaqaa appitaayitii namaa cufti. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Asiira yoo barbaadde dhugaa dubbachuuf araboonni haala kanaatiin si arguurra osoo ati firiijii keessaa bantee kushinaa keessa teessee nyaattu otoo iji isaanii si argisii wayya. Malee haala kanaatiin jechuudha. Kan firiijii keessa jiru kan kushinaa keessa jiru akkasitti qaama keessa gadi suuqattee akkasitti yeroo dhokattee nyaattu maal jechuudha. Mee amma dhugaasa qubna garaa. Yeroo madaamonni tokko miidiyaa irratti kan argitu sarraatinyaa ishee mana ishee keessa jirtuuf ilaalcha akkamii akka qabdu mee yaadame dhugaa mee yaada. Barakkasii biyya akkasiiti abaluun akkas taatee abaluun akkas gootee madaamiin akkas gootee jira. Madaamonni dhugaa dubbachuuf keessuma madaamiin tokko miidiyaa hin fayyadamti jechuudha. Sirriitti wanta sarraatinyaan gochaa ooltu ammala manatti madaamiif sarraatinyaa taana malee miidiyaa kanarratti sarraatinyaanis madaamiinis waluma qixa taateetti jechuudha. Sinii galee miti. Otuma hagammanni sun isinitti tole nyaannisaa dhugaatiinsaa hojiinsaa jaalalli maatii sanaa isinitti tole. Yeroo ati akkasitti miidiyaarra baatee akkas taatu otoo argani dhugaa waaqayyoo otoo argani jechuudha funyaan qabanii gad darbatu. Hagam mila jaalala dhiisanii araboonni otoo mataatti si baatu ta'eyyuu yeroo akkas qoshaasha akkas gootu kana yeroo akkas safuu beetu tokkoffaa jaalallumti isaan sii qabaniyyuu akka sareetti ilaalamta. Tokkoffaa immoo qaama keessana keessaa fuutee ammala hojii oolte dafqaa ooltate ammachi keessaa fuutee nyaatta ofitti garaama keettuu vaayirasii naqxa maali obboleettii ko. Maal jechuudha kuni maal jechuudha isa dhugaa waaqaa. Ammala TikTok irraa keessuma TikTok irraa jechuudha ijoolleen keenya waan isin hojjettani har'a follow barbaacha. View barbaacha, like barbaacha, subscribe barbaacha waan barbaadan hojjettu. Garuu jechuudha. Wanti miidiyaarraa kuni har'a beekamtii yoo nuu laateeyyuu booru ittiin maqaa biyya keenya dhaama. Booru ijoollee haaraa dhufanillee jechuudha. Madaamonni akka garaa jabaattutti taasisa jechuudha. Sinii galee dur yeroo nuti dhufne haalli miidiyaa bixamaa akka kanaa hin jiru. Madaamonni jechuudha dur dhugaa amala bareedaa qabu. Amma garuu dhugaa akka qeerramsaati. Sinii galee miti.
Madaamin duraaf madaamin ammas garaagara. Akkuma sarraateenyaa duriif amma nama waa lama taanii rammanuti. Ofii keenya inni duraaf inni ammayyuu jireenya keenya gargar ta'e. Garuu yaa obboloota ko biyya ormaa keessaa boru galla. Garuu ijoollee biyya keenya dhufanii boru mana namaa hojjetanitti gufuun ta'ina. Akkasuma immoo jechuudha maqaa biyya keenya ilaa sarraateenyaan Itoophiyaa akkam taatu jedhanii isaanumtu gaafa miidiyaa irratti argan tokkoffaa jechuudha. Nuti wanta badaa tokko gaafa hojjennu ofii keenya qofaa miti kan maqaatti dhaamu. Biyya keenyatti dhaama. Booro sabni ufee biyya kana hojjetu ittiin caba, ittiin jaalala dhaba, ittiin kabaja dhaba jechuudha. Otoma fakkeenyaaf sarraateenyaan kun haala kanaatiin qabamtee boorummoo ufanii Itoophiyaa otoo fidatan jechuudha. Isheen illee akkasuma jedhanii shakku jechuudha. Sinii galee mitiire? Otoo sarraateenyaan tokko mana tokkotti kabaja argattee jaallatamtee waggaa dheeraa hojjettee galtee boorullee jechuudha. Boorullee bakka ishee otoo namni biyya sanaa bu'e jechuudha. Akkuma ishee duraa sana jedhanii amanuu sammuun isaanii. Araboonni takkaa jechuudha sirratti badii argan jennaan osoo ila gaarii dhiistee mana isaanii warqii goote gaarummaan keetti dhagamu. Gaaruu jechuudha. Takkaa badii goote jennaanis akkasuma ila sinii galee miti yaanni koo takkaa ati badii goote badii maatiin si amaleeffatan jennaan jechuudha. Ati otoo badii sanarraa deebitee waan gaarii goote sin amanan. Garuu takka gaarummaa makee jaalala kee argan jennaan jechuudha. Dhugaa akkasuma sisee'u. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhadhaa maaloo. Wanti miidiyaa irratti baamee hojjetamu hin dhibu. Wanta akkas booru aloota irratti gufuu ta'u, booru akkasitti maqaan ittiin nu badu, booru akkasittiin warra abaluu akkan jedhamne maaloo dhugaa waaqa. Of qabaa obboloota ko. Tokkoffaa safuun cabsina. Booru akkasitti otoo alli kee abbaa manaan keessi argame amma akkasitti qaama kee keessa fuutee yeroo nyaattu mee maasiin jedhannumtu sin taazzabu. Booru alli koo maanaan jetti hiriyyaan abbaa manaa kee warri ollaa keessanii gaafati galtoota viidiyoo kanan si argamme maal jettee deebista. Obboloota ko wanta nuti har'a facaafne booru haammanna. Namni tokko gabareen tokko gaafa mi'aan facaasu jechuudha. Booru akka haamee mana isaatti galfatu beeka. Wanti nuti har'a miidiyaa irratti hojjennu tokkoffaa fuula waaqaa duratti illee ta'u. Lammaffaa wanti nuti har'a hojjennu kun boorola gaafa gaa'ela keessa jiraattu. Akka har'a singilummaa keetti sirriidha. Wanta barbaadde buutee baata. Dubbiin sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Waan hundumaa gochuu wanti si orku tokko hin jiru. Hundumaa hojjechuu hin dandeessa. Garuu wanta hojjettetti gaafatamtaa jedha. Sinii galee mitiire? Wanta hojjennutti gaafatamna hundi keenyayyuu jechuudha. Miidiyaa booru baduuf jettee miidiyaa booru ittiin maqaa si balleessu, ittiin jireenya kee, gaa'ela kee, ala kee maqaa ittiin si dhoo kanaaf jettee jireenya kee diigin eessan jira? Waanin ani hojjetaa jiru namatti tolamoo namatti hin tolu? Yoon har'a kana hojjedhee safuu qabamoo safuun qabu? Jennee dura itti yaaduu qabna. Obboloota ko beekamtii argachuun dura waa beekuun gaariidha. Dhugaa dubbachuuf akka amantaa abbaa barbaade haa ta'u lammii kamiyyuu haa ta'u wanti miidiyaa kanarratti hojjetu har'a koomentii irratti otoo koomentii mucaa kanaa jala deemamee argame inni kaaniin kolfa, inni kaaniin abaara, inni kaaniin arrabsa, inni kaan immoo dhugaa qabdeen beeloteetti jedha. Beeluun sirriidhaan irra otoo shokolaata tokko buskutii tokko argadde kiisii koo keessa kaawwadhe yeroo barbaade nyaachuu nan danda'a. Kilaasii koo galees bakkee ba'ees sinii galee mitiire? Garuu akka kanaa ta'uu qabu. Wanta safara darbee ittiin namni nama taazzabu ta'uu qabu. Kushinaama keessa beelote immoo waan jiru yoo bantee fudhatte ittiin si arga wayya. Malee akka kana madarrizana isaa fuutee dhufte otoo boru eessaqee jedhamee gaafatame hin beeku jettee waaqayyoo fuula waaqayyootti illee akka sobatee cubbuutti ta'uu moo burcuqqoo tokko buufattee amma ila dhugaa waaqaati. Nyaanni amma isheen gadi baaste kun amma guyyaa tokkotti uumattanii yaaddu.
haa ta'uyyuu maleeyyuu dhugaa dubbachuuf arganne jennee akka barbaanne gochuunis cubbuudha fuula Waaqayyootti. Dhabne jennees immoo safara darbuun gaarii miti. Kanaaf obboloota koo waanuma isinitti tole gootanii boru dhaloota mufachiisina. Isa yooma maasaa viidiyoo waraabdi akkas goote yooma aschumatti kaawwatte oo mudaashee maasaa as baafti. Nama ajaa'iba dhugaa Waaqaa callisuufis garaa nama dhukkubsa jechi tokko dubbachuufis waan jedhan nama wallaalchisa. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa waan hojjetan keessa waan dubbattan keessatti of eeggannoo godhadhaa. Wanta har'a nuti goonutu boru jireenya keenya balleessachuudha. Egaa yaada koo kana keessatti yoo natti mufattan dhiifama. Lammummaan natti dhaga'ame boru ijoollee haaraa dhufaniif nan gadde. Boru biyyi koo itti maqaa dhaamotu na gaddisiise jechuudha dhugaa dubbachuuf.